tokkoon inni dha. Uummata Oromoo miidhaa Jawaaroo du'erree uummata Oromoo. Sigala. Ani tiyaaraan beekamuu qabu. Ani amma Wallaggaatti dhaladhe, ani Arsiitti dhaladhe. Jawaaraa utuun jedhee Jawaaraa utuun jedhee uummata Wallaggaa maaltu uummata Wallaggaa homaan beekne uummata Wallaggaa silkii hin fayyadamne durooniin halkanii guyyaa dhumaa jiru maaltu ilaallata rabbii fedhii. Sigala yoo ati marroo haadhu ettee marroo fannite xiyyaarri marroo haadhu jedhee xiyyaar mucaa arsii fixuu qabna arsii fixuu qabna jechuun qabaa jechuun qabu. Narra jira sammuu kotu yaada waan ta'eef ilmaan arsii ijoolleen arsii nuti obbolaan keessa seenanii galu adda nu qooduu jedhu adda nu baasuuf adda nu cicciruuf waan isaan hin goone tokko illee hin jiru jechuudha. So amma mucaan kun ani mucaa Jimmaati. Ani mucaa Jimmaati. Isatu Baqqalaa dhiisee Leencoo dhiisee Marroo dhiisee Jawaarin ajjeesu. Jawaarin ajjeesuun fi bakkatti Jawaarii kophee Jawaaritti ejjetu bira deemee ejjechuu nama hin dandeenyetu waa'ee Jawaar miidiyaa kanarraa asuna ibsii yaa'ee Wallagga yaabbate yaadda. Ani udaan abaa'uun ga'uban udaan marroon ta'uban maaliifi ani waa'ee marroo asirra taa'ee naasaa malee marroon bakka nan buufanne ana. Uummanni Wallaggaa bakka nan buufanne ana. Garuu inni waan hin taane haasa'amu yanna jechi hin taane darbatamu isa immoo falmu waayimmoo difeensi gochuun bakka kanatti iyyuu ganda isaa jaallata baay'isoo namni ganda isaa jibbu hin jiru. So kanadhaan nu aarse malee nuti ani dhugaa waaqaa dubbachuuf waa'ee magandaayyuu tiiktookii kan irratti ilaali. Tiiktookii kana waaqayyo waan addeessu malee uummata Oromoo an adda qopheessee jire feesbuukiin nagaadhaama. Feesbuukiin guyyaa tokko illee deemnee TikTokin kun erga dhufee uummanni Oromoo nagaadhaa beeku dhugaa rabbisitti. Tokkummaan Oromoo ilma babbade ilma ciccirame bakka. Kanarratti kun kan itti haasa'an ture. Isin illee yaada keessan ibsadha. Baay'ee. Ina softan okay asif man. Saya gara tole. Kuni ani gabaabuma dubbiin kama reefu dubbanne sani keero. Yoo anamma social media kanarra bahee har'a abii ajjeefamuu qaba yoo jedhe ana har'atiin arrabsamuu qabdu. Yoo jechaan jedhe san kasi dhukkubsu taate lafaan jirutti abbaan dandeette akkam akka jettetti arraba narraa muruu dandeetta yookiin ana ajjeesuu dandeetta. Yes. Namoonni waa wuyiitiin umurna isaa guutuu gosa namaatti ittiin fiigu gandumatti ittiin fiigu akkuma sammuun isaanii agartu. Dhaaba siyaasaa namuu gandaan gadi bahee gandaan ijaaratu kan. Yoo ganda keessa namni ganda arsii wayii qabbaa'ee ittiin dhaaba siyaasaa ijaare. Isa malee kabiraa kawaan sibii hojjetu hin jiru akkasitti amana. Kan Wallaggaallee akkasi kan Shawaa kan Harargee akkasi. Wanni Oromoo baasan isinitti himu Oromoon dhaaba tokkocha malee Oromoon ta'u. Dhaaba tokkocha sanuu yoo akka sirna gadaatitti gadaadhaan itti kennatan hooggansi. Kanaan abbaan barbaade asitti dukkaana siyaasaa banatee Oromoo waliin ta'uu baraba. Marsii wanni oomishee marsii siyaasa isaa kan qoqqooddaa oomishateeti kaafaan babal'atutti kennatee naa dubbadhu ofii inni duuba taa'aa beeki. Wanni hawaasa keenya sochii dhoorgee galma gahuu nu dhoorgee qabsoon uummata kanaa ganname ka osoo wanni hayyuu jedhaniirraan hamni kun itti duulu dunuunfatee uummata kana fuudhee deemee warra of kennu. Qabsoon nama akkasii of kennee hawaasa qabsoo barbaaddi malee. Warra bara maraa achuma taa'ee achuma ibsa baasu ibsa ejjennoo marree ejjennoo yeroo hedduu kasakaalamneen kan ammoo akka waa isan tunne wanni isa marsee jiru ka kunoo hawaasa kana gosaan waliin qabu kan beeka. Marroo mataa isaa bosona keessa ajjeesisiisuuf warra irra hojjetaa ture jira bara kana beeka. Maaliif nu caalee warri kanee hooggansuma dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessatti?
jaalattu guyyaa takka illee jaalattu. Maaliif onnee uummataa seenuu agarti isaan gaafa inni onnee uummataa seene akka tufamanii beekan. Kanaaf nama qooda kennineef kanaaf jibbaa. Ammoo dhaaba siyaasaa ta'e hoo nama jabaa dhuunfaa ta'e hoo kan inni milkaa'uu danda'u yoo jajjabaan akka Jawaarii akka Marroo kun wal qabatee afaan tokko dubbate qofa uummanni kun milkaa'uu danda'a. Lakkan si dhahee si balleessee ani hawaasa kana qabadhaan hin danda'amu. Hawaasa isa jaallatu jira Marroo. Hawaasa Jawaarii hin jaallatu jira. Yookiin hawaasa jara kana cufayyuu ija wal fakkaatu ilaalutu jira. Gaafa kana hawaasni qabsoma waan jiran kanarraa abdii muratee diinuma kana jala galee diinuma kana jalatti akka rabbi isa jiraachise jiraata nama. Amma durallee dubbadhee jira waan kana irra deema namni agas baay'ee miti. Ani uuma lama argi dubbii amma asirratti dubbatame kan tokko jazbama haga itti mul'atte oli ol bahee dubbatutu jecha akkanaa kana harkisa. Tokko lammata warri woboo dhayuu dadhabe gara danda'uun lafarratti illee ijaare woboo fakkeessee ijaaree dubartii gudeechisiisaa akka ture nama 10 qabanii qabee woboo miidiyaa irra fidee isin qabsiisee jiru Oromoo. Dukkaana haganaa saam ebaluun faajjee intala haganaa gudeenne warra mootummaan ijaare kana ka meeqa kenna iyyuu beenu ganda nuti dhalanne keessatti meeqa hawaasa keenya irratti badii raawwataa akka ture woboo fakkaate lafarratti akkasii ka ijaare miidiyaa kanarra siin ijaaru sila miidiyaa kanarra ijaare sensitiiviin eessa bakki yoo uummata kana tuuti uummanni kun waraana kanallee jibbu walitti illee duula banu eessa nama akka Jawaarii fayyadamuu qaba. Ani poointiin naa galte kanuma lamaan isin jabdu namoota akkanaa kana fayyadameeti hawaasallee waldhoofsisu waraanas jibbisiisu. Woboo yoo gowwummaa hagana geettu tanuu qabu hiikkatee milkaa'uu hin danda'u. Maaliif sammuu agarsiisanii qofa qabaate jechuudha. Nama akkanaa kana nama hawaasa biratti jaalala guddaa qabu kana qabateeti moo ka bilisoomu ka akkanaa kana dhabamsiisee bilisoomu. Yoo siyaasa akkasii ka qabu taate bilisoomsuu iyyuu hin danda'u fiiyyuu bilisoomuu qaba inni ilaalcha dadhabaa keessa jira. Ani hagana mul'atu. Tanaamu yeesha amma biyyaa Jawaarfaa hiikaman san jechuudha. Dhugumaan makeerroon Jawaarii fa'aa baadhattee Jawaarii fi Baqqalaa namni sun hundi akkatti as keessa kaayatee fuudhee manaan gahuu dadhabe. Fuudhee makiinaa waraanatti manaan gahu. Jawaarii jecha qabanii lubbisa haganaadhee gammadee taasa takkatti ol bar Jawaaritti balleessanii beeka. Ufiif jecha mootummaan kun Jawaariin mana hidhaa keessatti akkanatti eege gaafa mana hidhaa aatii baasullee horaaliidhaan akkasi fuudhee eenyuffaa siyaasaa kam akkasi sii kunuunsan wanni kunuunsaniif ufiif jecha siyaasa ofiitti kunuunsan. Siyaasa ofii bareechisuuf miti nama bosonaa qabsaa'aa jiru Oromoo guutuuf jedhee deemaa jiru dhiisiti kan mana aangoo fi ofiitiifuu garaa ofiitii nyaattee osoo hin bulle Oromoo saba kiyyatu naa bilisoo jettee yaaddu. Ila jechuma tana jalaan dagatin. Jaalmarroo osoo gaafatte jaalmarroo ijoolleen har'a jaalmarroon hoogganu ta bosona jirtu tun harki 90 ijoollee Jawaariin hoogganamte. Eertiraa irraa waraanni hidhatee galee bosona seene nama meeqa? Hin jiru beekta. Nama meeqa? Karaa maqaa dheessiin gale san warra kaan bittanneessanii ka carroome bosona deebee kun mana hidhaa jiru kun ka ajjeefame kun ka bitame ka kaadiree fi wannaa ta'eetiin deemu. Ijoolleen waartantii 190 ijoollee Jawaariin akka lubbuutti jaalatu. Ijoollee Jawaariin hoogganamtee karaa cufaa turte. Ijoollee tan jaalmarroo jedhe gaafa gidaan mul'isan. Waa'ee Jawaar warri haasa'an kun Jawaar jechuun utuu Jawaar du'a ta'e gaafa Hacaaluun du'e sana du'a ture. Si galee waa'ee
Musa isa beekamtii qabu sana ittiin hojjenne ta'e guyyaa sana Jawaar du'ee ture. Warra isa faana hidhatanii jiran hidhannoo keessan lafa dhagaa. Beenaan jallee hidhanna hedheetu guyyaa sana ijoollee sana ta'e Jawaar isaan kana warra abbaa giddi baay'een si jaallata baay'isoo dhugaa Margota biraan kee godhe maanis jira qaba jedhee afaan isaatiin dubbatu jira. Anaaf jettanii nama rarrabsiina, anaaf jettanii nama xinneessina, Oromoon xinneessina jedhee kan dubbate Jawaar Mohammed. Jawaar gaafa du'e uummanni Oromoo du'e jechuu dandeessa sitti hima. Har'a garuu eessa jira Jawaar? Hojjechaa jira, hojjechaa hin jiru wanti beeknu hin jiru. Lammaan jira hin jiru wanti nuti beeknu tokko hin jiru. Miidiyaa kanarra ta'ee garuu Oromoo adda qoodu, Oromoo xinneessu, isa kana guddisu. Dhugaa Waaqayyo wanti dhiigni ijoollee dhangala'aa jiru nu gaafata guyyaa tokko. Dhugaa Rabbi isinitti. Baay'ee abbaa giddi haasa'e bakka nagaan dhufte. Akkam jirtu? Jira bakka jiraatan ammoo bakka Rabbi isin baase. Nagaa. Amiin. Addunyaa tana keessa beektaa akkuma mana tokko keessa jirruuti namni yoo beekama walitti dhabe malee rakkoo waliillee dhaga'uu hin dhabu gammachuu waliillee dhaga'uu hin dhabu. Numan jala deemte waan ishiin taate hin beeknu nuti. Abshira du'aa godhaa. Du'aa barbaada. Istikfaaraa jabeessa istikfaaratti jabaata. Akkami? Nagaa jirra alhamdulillah. Egaa Oromoon akkanatti amma wanti naagalee qabsoo malee ta'uu dadhabee jira na fakkaata. Gaafa diina argatu tokko ta'ee qabsa. Gaafa diina dhabu qabsoo malee ta'uu waan hin dandeenyeef walii irratti qabsa. Diinni dhabamee jennaan walii irratti qabsa hubeeta. Lagaan maarree walii irratti qaba wal qoqqooda. Walitti duuta walitti ijaa oola. Kana rakkoo katayamu. Aga diina barbaannee argannutti walumaa qocoltu yookiin ittiisneetuma dhaggeeffanna. Naftanyaan nu sodaatte mana galte dubbiin Oromoo kun jabaatte jette iyyitee dadhabdee mana galte beektaa. Wayyaaneen aangoos biyya Arbaagee dubbiin ta'etti beektaa markaattoo kana keessatti warra beektaa waa nama atu kanatu wallolti jaarsi tokko garba kenna arsii kana ol dhufeeti. Mucaa isa waliin deemtu hojja qabuu fi itti fiiga beekte itti fiige hojja qabuu fedhan. Gurba nufitu walfitti kootu bata saree jedheen nufitu walfitti. Amaarri gariin kagalee fi warri kun nufitu walfixaa jira. Raabata laalaa jedhe. Kun ammootu sodaatee halkanii guyyaa ija. Walfixuun keenya kun illeen diina keenya inuma sodaachisa. Wal dhaga'uun keenya ammoo diina keenya biyya san keessaa baasa silaa osoo beekne. Wal fixuun keenya iyyuu diina kana ni sodaachisa. Osoo wal dhageenye diinni keenya tokko Oromiyaa keessa warri waan biraa waan rasaasan hunda'u dhabee lubbuu namni hiitaafuu qalachuu dadhabe mana goorra'ee qe'ee keessaan deemaa oolu kun guyyaa tokko Oromiyaa keessa yaade wal dhageettiin teenya osoo jiraata. Itti fufimee soo jarri nyaata seente. Abbaa giddi dubbii teessii deebisee bareedu naasoftu ati. Gaafa carraa siif kennechaa jiru. Ani waan haasa'uun qabu kan tokko waan tokko mucaa Jawaariin ajjeesnee Oromoo bilisoomsina jedhee irratti waa dubbachuu barbaada. Naftanyaa caalatti ka Oromoo gabroomsee Jawaar Mohammadiidha Jawaariin ajjeesna yooma inni jedhu iyyuu namichi sun akka Oromoo hin taane afaan isaarraa baruu dandeessini. Maaliif yeroo sanitti Jawaariin ajjeesnee Oromoo bilisoomsina jedhe. Jawaar jechuun Oromoo bilisoomsa jedhee Ameerikaa akka jannataatti uummanni san lafuuf sanirraa galee biyyatti maasaa keessa deemee uummata wajjin waan meeqa hojjetaa turedha. Hojjetaas jirudha namichi. Innaa gaafa Jawaariin ajjeesnee Oromoo bilisoomsina jedhu Oromoo bilisoomsoo san ta'een haacii ajjeesnee akka sammuu Oromoo cabsineetti ammallee Jawaariin ajjeesnee sammuu Oromootti madaa deebisnee madaa isaanii tuttuqnaa jechuudha malee namichi sun gaafa afaan Oromoo nama meeqatu nu keessa dhalatee
afaan Oromoo beeku baay'een jira. Miti annaa nu ajandaa waan barbaannumaa fi asirratti tuttuqanii ajandaa nu kennu. Yaa namni immoo beeku ani waan jechuu danda'u. Asirratti nama baay'eetu jira. Osoo waayifaa waanuma qabuuf ba'ee waan namni dubbatu baay'ee jira. Mee namni Jawaari amma dhugaa ammayyuu nama meeqatu Jawaarii fi Jaalmarroo gaggaragalchee taa'aa jira. Maaliif waan waayifaa qabuu fi warri mana ari'ee kan hin danda'u jedhee kanarratti baasee marti ba'ee waan Jawaariif marroo dubbatuu hin danda'u. Anuyyuun saalfadha waan isaanii dubbachuu maaliif yoo isaan qeeqnu bar'anii maal hojjedhe Oromoodhaaf kalaas kanuma of gaafatta yoo kana of gaafattu hin dubbattu afaan kee calisteeteetta. Hundi isaaniitu Jaalmarroos ta'ee Jawaarillee ta'ee isaanuu nama quba lamaan hojjetatee jiraatudha isaan lachuu jechuudha. Garuu namni Jawaar Muhammadii fi Jaalmarroo jedhi barreessi jedhanii osoo iskibirtootti kennanii barreessuu hin dandeenye immoo isaan gaggaragalchee ta'a. Kanaaf jennee immoo kana sammuu keenyatti fudhachuu hin qabna jedhee yaaduun bakka yoo isaanii marroollee Jawaarillee gaggaragalchii ta'anii yoo wannoo guruupii wayii bananii tiktookii isaanii gubanii callisu. Diinnu nutti kolfee bara. Jawaar beeku waan kee bilbilaa keessan irratti jiru qofaaf baatanii gandaan qooddanii Oromoo bakka meeqatti facaastan kun isin hin milkooftu. Oromoon rabbii qaba. Kalaas kanarra waan jedhu qabu galatuma isin hundi keessan. Jaalanya waa nyaannu illee jirtu yaa Rabbi. Jaallan nyaachaa jiru. Oromoo ammas irra deddeebi'ee kan inni dubbaddu jiraate namni tokko sooshaal miidiyaa kana biyyi gurguddatanii nama nyaannu dhabnee wali nyaachaa jirra siyyade. Nama gochuu kan nu dhabneetu akkuma abbaa giddii jedhe ofii wali nyaachuuti. Isaan kana namni kamiyyuu ganda itti dhalate qaba. Ganda sana keessaa immoo gootni akkuma nama kamiyyuu gootni hin ba'a. Hunduu biyya namaa tuqee maal godha beektaa? Goota isaa maqaa waamee goota jala dhokata. Gootni nuuf du'e, gootni nuuf fannisame suni uummata Oromoo tokkoomsuuf, uummata Oromoo isa dhiitamaa jiru, sagarummaa jala jiru bilisa baasuuf kan inni qabsaa'aa ture malee adda cicciruuf, lagaan qooduuf waan akkasiitu miti. Uummanni footonni keenya kana dura darbanii warri nuuf qabsaa'aa turan. Isaan garuu warri tiktookii kanarra jiranii baay'inaan uummata Oromoo adda facaasuu barbaadan isaaniif fayyadameeti ta'ee ani biraana gala. Uummata Oromoo adda ciruuf qofa bakka fookasiin isaanii viidiyoo isaan hojjetan yoo ilaaltan ajandaa ta'ee biyyaa illaa tamaa ajandittiin sun hin baati gaafa isheen baate dhukkee walirraa kaasa walii hafate ganda kottu kameedha hundumtu. Seegan kun akkamitti dhaabbachuu danda'a? Waan kana akkamiin uummata Oromoo irraa dhaabuu dandeenya? Yoom tokko taane otoo akka mucaa ammaa kana laa mucaa amma Jawaar irratti bookkise kana hundi keenya ija tokkoon kaanee dhukkee irraa kaasne akkasitti filatamaa. Seegale malee bakka inni itti dhalate mucaa Jimmaati, mucaa Wallaggaati. Jimma uummata Jimmaa nagaatu kun teerii miti. Seegale maaliif namni balleessi parsanaalii nama tokko namicha sanarraa dhukkee kaasta malee haadha nagaa abbaa nagaa mana jiraachaa jiru tokkoon safuudha akka Oromootti safuudha dhugaa rabbisinitti hima. Garuu ijoolleen keenya boonsa ajandaa biraa fidu, isaan ajandaa biraa fidu wanni nyaachisaa moo miidiyaa kanarraa dhugaa sinitti hima. Yoomiyyuu dhaaban. Namatu beektu rakkoon guddaan nuti qabnu namoonni dhageettii qabanis namoonni nagaa qabanis namoota rakkash akkanaa kana fuunee haasa'utu beektanii waan akkana kana deddeebisa. Osoo namni waan isaan deemaniin kana arrabsoo isaan deemaniin kana irraa bitachuu dhiifne jalaa fuunee haasa'uu osoo dhiifne baay'ee bareedu. Ufuma harkarra kashee dhiisa waan akkanaa kana namni. Gaafa laata manni marri banamee wama kana haasa'u. Wama kana.
Isaalaan namni biyya inni keessa jiru san jiru nama san qaamaan qabeeku gaffuudhee Oromoo afatti arraba irraa mura yoo dhiira taate arraba kamiin Jawaariin haa ajjeefamu jette. Dhumate isa boodan jiilee gadheen akkasii gabbaatee abba barbaade irraa arraba baafte. Ani hagachiisan qofan naa gala wallahi namoota jaanjoo akkanaa kana irraa bahanii xiqqaan guddaan kana jedhamee dubbii fuudhanii. Kana Wallaggaami yookiin Jimmaami maatiin isaan gurgumuutiif asoosaa keessa afaan Oromoo dubbatu. Gambella warri gurraachi anyoo killee afaan Oromoo fi Ingiliffaa dubbatu. Afaan Amaariffaa kan keen beeku. Gara Arsii kana Baalee kan yoo deemte Walaayitaan afaan Oromoo dubbata. Sidaamni afaan Oromoo dubbata. Hadiijaan afaan Oromoo dubbata. Somaaleen gara Walloo yoo deemte Amaarillee afaan Oromoo dubbata. Habiibi. Jarri kun hundi ergamatti kenninaan waan feete ufanii hojjechuu danda'u. Afaan Oromootiin waan namni gabbee dubbate qofaaf ol kaanee dhiichiifna taanaan miidiyaa kanarratti kun rakkoo. Eenyu ka dubbate nama amma dura beekamu nama sooshaal miidiyaa irratti beekamtii qabu yookiin immoo nama dhaaba wayii keessatti beekamtii qabu waan kana adda baasuudha malee waanuma piroofaayilii jaalmaroo dura wayyaanee keewwata baay'isuu. Abaaboo kana keewwatu wayyaanee ture. Bara wayyaanee basaasota jala Tigreetu huccuu abaaboo uffatee uffatur. Yoomuu haga mootummaanis yoo mootummaa gootee muummicha ministeeraa achirra na godhu. Diina kan koo fakkaadheeti sitti dhiyaadhee si basaasee dhukkee sirraa kaasa. Malee of saaxilee of baasee akkasitti beeku eenyuyyuu namni biyya yoo jaalmaroo fidee araakiloo galchite bor. Bilisiginnaan yoo bosona deebite. Inni jaalmaroo eenyunni yoo bosona jiraata qaama bosona jiru wala bilisiginnaa jiru wala eenyu jedha aangoo dhaka dubbin. Seeree yeroo sana badhaadhina caalaa badhaadhina ka fakkaatu miseensota jaalmarooti. Achitti basaasanii aangoo jaraa tiksuudhaaf. Mootummaan kamiyyuu sin dhiisudha haga isa dura dhaabbatte haga isa mormite haga jarri tokko ta'anii waliin hin hojjennetti haga diina ta'anii walirratti dhukaasaa jiranutti kallattii adda addaadhaan walirratti qabsaa'u. Keenya kun immoo salphaa namuma afaan Oromoo dubbatu tokko jette tiktookii irra gadhiistee 3-4 sheer goonaan qaqqabe. Jennaan Arsiin ka'ee jedha Baaleen ka'ee Jimmi ka'ee Wallaggaan ka'ee wal nyaata wal yaas. Laali gaaf tokko beektaa tiktookii bakka irratti gara nama 200 akkasiin ta'enneeti waa haasa'u jira. Tokko wanniidha dhiibbaa ta'ee dhufe beekte. Dhufee jennaaniin viidiyoon gabbaatu malee waan tokko waliin dubbachuu dandeessu jedheera. Gaasti makiyyara. Yoo viidiyoon gadi baane waan tokko dubbattu jedhanii miutii irra qabe. Gabba'uu dandeenye. Gaaf kan keessan na dhufe waan inni naan jedhe sirri na beettee naan jedhe. Maaliifi jedhe? Jennaan ani ergama mootummaa fudhee deemaa naan jedhe. Amootu isin fakkaachuu fedhaa naan jedhe. Ayyee eenyummaa kan kee amma hoo beekuu danda'adhe hin dandeettu. Mee amma nama kalee gabbaheetti Jawaar ajjeefamuu qaba jedhumee wanna viidiyoo isaa cufatee biyya inni jiru san keessa Oromoon biraan jirtu. Fakkii namni gastii isa seensisu kun eenyummaa isaa beekuun qabaatu. Tiktookii kana irratti nama ajaa akkanaa kana facaasu. Laal nama waan hama akkanaa kana dubbatu eenyu akka ta'e osoo hin beekne maayikii takka hin kennu tiktook kanarratti eenyu akka ta'e. Asirratti abbaa torba nama lakkoofsitee wal barachuu ture anini baatii 3 guutuu abbaa torba ni beekan ijoolleen hedduu. Nama ilaalchaa fi adeemsi isaa hubannaan isaa hagam gayaa isaan beekne calliftee gatti maseensirtee waan feete Oromoo irraa haqqisi yoo ka jettuun taate nulleen badii hedduu dalagaarra. Wanni dubbatame kun eessarratti gatti tiktookii kanarratti immoo iddoo biraatti uraabamee dhufe. Namni jecha kana dubbate kun eenyu?
Profile masirra kaawwatee fi inni deeggara obbo ta'uu danda'a. Hin danda'u. Dura asumarratti yoo hoggana yoo ka deeggara obbo ta'ee anama fakkeenya obbo ni jaalladha. Maaliif anaaf jecha bosona san keessa jira iddama. Har'aan yoo waan fedhe obbo fakkaatee dubbata obbo bakka bu'a. Obboon adeemsaa fi istiraateejii mataa isaa qaba. Jawaariinis rakkoo irraa yoo qabaate akkuma mootummaa qabsaa'u kanatti rakkoo jawaarii ifan gabbaasee jawaar kana Oromoo irra dalagaa irra qabsaa'uu danda'a. Qabsoo walajjeessuuti yoo qabsaa'u taate Oromoo bilisumsu tokko illee qabsoo karaa tarsiimoo qabuun qabsaa'ee hawaasa kana hundeessuu hawaasa kana bilisoomsuu yoo taate jajjabaan kun yoo wal kabate qofa yoo qooda waliif kenne qofa bilisummaa sanii ga'uu danda'a. Yookaan jajjabaa maraa duubaan jabaa biraatu jira. Hawaasa kanatu jira. Namoota hawaasaaf qabsaa'an kana duuba hawaasatu jira. Akkuma jaalmarroon jaalatamu jawaar jaalatamu. Akkasuma abijilleen jaalatamu. Kana cufa godhuuf hawaasa kana guutuu walii qabachuuf jarri kun sadee yoo walii qabaman hawaasa gaafii tokko malee osoo waan tokko hin gaafanne hawaasni tokko. Bar hawaasaa miti gadi tokkoomsuudhaaf hojjettu hooggansa siyaasaa kana yoo tokkoomsite hawaasa tokkoomsiteetta. Mee pointiin qabxiin jirtu tanu yoo jawaariif jaalmarroon kan waliin galle taate hawaasni jaalmarroo jala deemuu fi hawaasni jawaariin jala deemullee waliin gala. Yoo kun jala tanaa kan galle taate hawaasa kana haga jarri lubbuu jirtullee bilisoomsuu hin danda'an. Kanumannaa galaana waan baay'ee haasofnee galatoomaati. Ammoo sooma achumatti dhuftee afaan bantumara olii jala afaan banuu baannee bareedaadha. Ignore godhanii tuma dhiisan yoo ammoo eenyummaa isaa qabeettu taate tarkaanfii kabiraa barsiisu itti fudhu. Isuma mataa isaa sani. Gagabbayeetiin haqqi akkasiisan hawaasa irratti hakkisu. Kanuma galatoomaa yaada bal'aa kaasaa turtanii. Yoo kanumarra gabaabsine nu gaana fakkaata. Anillee nagaya. Ulfaadhaa wanta dhuftanii fi amma danda'ametti kiyaarisee beektuu nama miidiyaa kanarra turedha. Yogguun ijoollee warra soddaa sanarraa dhukkee kaasu yogguu isaan isa gaggana beekanidha kan nuti argaa turre kan nuti shaaflolaa turre. Har'a garuu waan jedhee uummata Oromoo jidduu gallee hundi keenya wal baxanbarnuu tokko iyyuu hin jiru. Amma danda'ametti yoo dandeenya ta'e waan dandeenyu haa goonu Oromoof yoo hin dandeenyu ta'e immoo itti dhiisuudha malee danda'an wal qoodnee wal nyaachaafu salphinadha Oromoof jechuudha. Abiyyiin nan ajjeesa ani Abiyyi amman deeggaru Abiyyiin nan ajjeesa tun jedhee dubbadde Abiyyiin ajjeesuu miti deemni jiru ilaaluu hin danda'u. Jawaaris akkasuma jechuudha. Bakka inni jiru miti naannoo inni jiru beekuun sitti ulfaata. Eenyu ketti so kanaaf waan akkasirraa ofaa qusannu ijoollee keenya ijoollee naannoo keenya jiran ijoollee fooloowersii keenya ta'an waan akkasii Kiyyaan Bashiriiti akkasitti haasaa taanaan Kiyyaan viidiyoo irratti hojjedha ati sirrii miti waan Oromoo fayyadu jechaan jirtuuti dhaabaddoodhaa warra jala teessanii koomentii barreessitan maaliif sa'aatii sana of ilaala mucaan of ilaalee waan namni haasa'e kun sirrii moo sirrii miti jedhee of ilaaleetu uummata Oromoo dhiifamuu qaba. Anillee akkasuma Oroon akkasuma hundi keenya iyyuu jechuudha. So akkasii wal hubachaa jirru. Yoo akkasii wal hubanne malee amma gandeetti galeera wanti intiniin kun wanti tiktookii irraa sooshaal miidiyaa irraa kun nama hubataa irraa kan hafe inni kaan ganduma isaatti galeetu waliin gochaa jira. Waan kana haa eebbisu waan kana duraa dhaabbannu siin jaalladha. Jecha tokko jecha jawaarii Awurooppaa kana keessatti gaafii irra deddeebi'ee gaafata tokko waan an dubbachuun barbaanne na dubbisuu feetanii jedhe tokko yoo yaadattan ta'e. Jawaa fi wallaggaan hojjaan eegaa Oromoo taawwan akkasii eegaadha yaadattanii dubbii kana. Hawaasa lafarra deemuun baanu warruma miidiyaa kanarraati. San bira dabreeti summii isin miidiyaa kanarraa biyya alaa kanaa facaaftantu ijoollee bosonaa san waliin jiraachuu dhoorgaadha yaadatu. Sinigala. Akkuma tiktok kanarra Arsiin illee Wallaggi illee Jimmi illee gosti Oromoo cufti jirtu waraana adda bilisummaa Oromoo woboo keessa illee gosti Oromoo cufti jirti.
gosa Oromoo qofa osoo hin taane kan Oromoo keessa galillee keessa jira. Nama waan haganaa hubachuu hin dandeenyetu dubbii fuudhee waraana kana fuudhee kama Wallaggaa. Hayyee Wallagga iyyuu nu haa bilisoomsitu nuuta. Osoo siftee Guraagee lottee Oromiyaa bilisoomsite. Magana bilisoomsitan galatooma adeetiin irraa fuudhee waliin deema. Alright. Kanuma ka ta'uu qabu. Wanni amaarri yeroo cufa hawaasa lafaa ka'uun kun abbaa isaan deemi cufa jala deema. Osoo diina boruka isaa ka borullee ta'e haga gaafa inni isa fayyadaaruutitti waliin deema. Abiyyiin warri micciiranii harkaa fudhataniif akkasitti beekama. Jawaar illee osoo addaan godhuufee micciiranii nu harkaa fudhatan amaara itti fayyadamu. Marroollee hangoo yoo dhufe nu harkaa fudhatan kana Oromoo amaniif akka nu deemu kanatti. Mandeellatu Jeneraal Taaddasaa Birruutiin waan jedheen jira. Hawaasaaf hin qabsaa'aa jette uummanni kee baratee jira jedheen jira. Uummanni waan baratiin yoo qabsoofte bilisoomsuu hin dandeettu uummanni kee akka baratu barnoota irratti hojjetu. Dhaloota barate osoo hin taane dhaloonni keenya kun dhaloota maraate natti fakkaataa jiru. Dhaloota maraate. Hawaasni jara dabarsilaa waan Jawaar Muhammad haasa'een caalaa wanni hawaasa kanatti haasa'an hin jirtu. Rakkoo hawaasni kun qabu. Miidhama hawaasni kun qabu. Dadhabinaa fi jabina hawaasni kun qabu ka gurbaan kun irraa dubbatee hawaasa kanatti himin hin jirtu. Duuba hawaasni kun hawaasa barate moo dhaloonni kun dhaloota barate moo dhaloota maraate jedha. Innu jedhee raabar gaafa maaliif miidiyaa irraa fagaatte maarree jedhanii gaafa inni dhaaba'e viidiyoo yeroo intarvii yeroo takkatti sani. Yennaan jarana jedhe wanni haga hammaa haasofni qofti gahaadhaa inni biyya tana. Gurbaan maa jal'ise kan jedhuuf warra jedhuuf wanni inni dubbatu hin jirtu amma. Hayyaa biyyi deeggareetiin waraana bosona jiruun haalolumu wanni inni dubbataa jiru nama dubbataa hidhaa seenisan. Araarama. Waliin hojjedha biyya tana waliin bulcha. Biyyi tan nagaa qofaan jiraachuu dandeetti. Tan waan Jawaaronni dubbataa waan biraa dubbataa jira. Waa takka isa akkuna laayivii direct seenne waan ta'e qoysi seensisa. Kana jarana yoo haasa'uu barbaadan bara waan hedduu haasoftu. Ammoo yoo jal'ifte wayya siyaasa ammaan kana argu tanatti. Kaqawwee qabatee karaa kanaan cabsee bakka deemuu sangaa jedhe karaa rabbisaa haru. Kalaqi cabsitee asiin dhuftu jedhullee hunduu akka rabbi isaa laaffisetti akka jirse bakka qabsoon dhugeetti teennee laaluu nama